biyyi sun dhoowweetti sitti hima. Keessattuu wal waraansi saboota hamaan dhufaa jira. Karaan kuni booddaa karaa kana koottaa qaama jiru kana tokko kurnabbaayyuu hin ga'u ture jechuudha. Jara akkasumatti wal hortan moo eessaa yaa'e namni kun hundi? Marsaa kana anis Baqqalaa Garbaas jaalli kiyya mana hidhaatii fi hoggansi kiyya kan gara biyya alaa deemne tokkoffaa isin galateeffachuuf. Yeroo tokko maal nuun jaani yeroo isin asii mormii godhaa turtan sun warri hamilee keenya cabsuu barbaadu kan Faransaay dhaabatee lallabuu sun mee dhufee isin haa baasu jennaani nu baasullee baatu achi taa'ee lallabuu san nu dhageenye dhaga'uun keenya qaamallee ta'uu baatu qalbii ta'anaan asii baane jennee itti dhaadataa turre jechuudha. Kanaaf galatoomaa jennee jira. Kalammataa haala rakkisaa walxaxaa suukanneessaa uummanni keenya biyyi keenya keessa jiru ka torbaanota darbe kana keessa walii ibsaa turre sanirratti marii goonee kallattii gara fuulduraa wal qabsiisuudhaaf akkuma argitan akka paartiittis akka hoggansaattis kaleessas biyya kana karaan itti mootummaan ammaan goree jiru kun ittiin deemaa jiru biyya kana balaatti buusa wal waraansa hamaatti geessa diigumsa hamaatti geessa karaan kuni booddaa karaa kana koottaa qolli isaan jedhanitti itti waywaannetti hidhamne waan biraatiin hidhamne beekamu waan biraatiin miti rabbii jaa biyya tana lolatti hin geessina ummata kana waliin ficcisiisina jijjiirama dhiiga qeerroof qarreen dhufe kana gufachiiftanii dhumaatii daran akka nutti hin finne jennee waywaanneessanii fidamu waggaa baanuu nu jennoo keenya hin jijjiiru wal waraananii wal bitanii gaafa wanni nu jenne dhugaa ta'uu argan nu gallakkisan erga baannes mari'annee ejjannoon nuti fudhanne biyya kanaaf ummata kanaaf saba keenyaaf isaa taatu sabab sablammoota waliin jirruuf falli jiru karaan jiru lola dhaabanii nagaatti deebi'uu barbaachisaa jenna. Haasaa kanatti ka'ee gaafiin adda addaa ka'aa jira. Tokko lama irratti yaada isin ibsuun barbaada. Nagaan haa bu'u hoggaa jennu nuti humnoonni qawwee qabatanii qabsootti seenan dhugaa hin qaban jechuu keenya miti. San qofa osoo hin ta'in lolli haa hundi hamaadhaa jenneeti miti. Haalonni lolaaf nama dirqisiisan jira just war wanni jennu. Keessattuu yeroo dhiibbaaf roorroon akka malee hammaatte karaa lolaatiin malee karaan bilaan jirretti lolli haalli itti seemamu ni jira. Dhimmoonni tokko tokko keessattuu dhimmoonni birmadummaadhaan wal qabatan dhimmoonni aayidiyooloojiidhaan wal qabatan yeroon itti furamne jiraachuu danda'an. Lolli biyya keenya keessa godhamu garuu lola waliiti. Lola obboleeyyan jidduutti godhamudha. Oromiyaa keessatti illee godhamu lola Oromoota jidduutti godhamaa jirudha. Kana liqimsitanii fudhachuu danda'uu qabdan. Tokko bitaa goree tokko mirga goree kan wal fixaa jiru ijoolluma isin wajjin barattan ijoolluma isin wajjin guddatan. Akka Itoophiyaatti soo fudhattan warri wal fixaa jirus kan wal ficciisaa jirus lammii biyya takkaa qofa osoo hin ta'in uummata hireen isaa walirratti hirkattee jechuudha. Wal waraansa waloo civil war keessatti injifannoon argamuu hin danda'u. Keessattuu dabara kana keessatti yeroo humnoonni lola irratti gaaza naquudhaan beekaman heddummatanii dhufan kana keessatti wal waraansi waloo wal mo'achuu hin danda'amu. Akka ilaalcha kiyyaatti lolli yeroo ammaa booda Itoophiyaa adda addatti godhamaa jiru lola silaa godhamuu hin malle. It was avoidable. Lola laaftutti mariidhaan aangoo qabeenya walii qooduudhaan wal dhiibuudhaan wal qabachuudhaan silaa furamuu danda'u gara lolaatti deemama. Kanaaf lola kana dhaabuun barbaachisaadha jennee deemna. Lola kana dhaabuu baannaani
Oromoo fi sabaaf sablammoota biyya saniitiifis hammaataa deema. Sirna gabrummaa keessaa bahee hiyyummaa sirni gabrummaa keessaa bahee san keessaa cabsee of danda'ee jiraachuudha. Mootummaa isa dhiitu osoo hin ta'in mootummaa ofii fudhateen buluudha. Eenyummaan isaa dhiitamuu osoo hin taane eenyummaan isaa akka kabajamtuuf. Kanaaf qabsaa'e kanaaf miti ijoollee. Obboleeyyan keenya kanaaf wareegamanii miti. Lolli kun itti fufnaan garuu ofiin sobinaa Oromoo warri as jirtanis warri bakka biraallee ilaaltu. Lolli kun itti fufnaan nagaan deebi'uu baannan humnoonni adda addaa lolli baay'een naannoo san godhamu gogaama qeerransaatiin godhama ni beektan. Lolli kun itti fufnaan hawwiin sabni keenya qabu nagaan jiraachuudhaaf misoomee jiraachuudhaaf aadaa fi afaan isaa guddifachuudhaaf mootummaa isaa ta'u filachuudhaaf carraan inni qabu guyyaarraa gara guyyaatti dukkanaa deema. San qofaa mi beeku. Wanni qabsoofnee fi qabsoo biyya ijaaru keessa nation building struggle. Lolli kun itti fufnaan tokkummaan Oromoo laaffataa deema. Tana gurra kaaddaa. Tokkummaan Oromoo laaffataa gartuulee wal waraanan baay'ataa. Akeenyi fi xurreen kaleessa abboonni keenya irra deeman irraanfatama. Xiiqiif haaloon hoggansa jidduu jiru babal'achaa. Jallina gowwummaa hoggansa keenyaatii fi summii humnoonni alaa facaasanii tokkummaan keenya daran laaffachaa tokkummaan Oromootii fi Oromiyaa sirni federaalawaa dimokiraatawaa walqixxummaa uummanni keenya hawwaa ture sun laaffataa deema jennee waan sodaannuufi kan kanarratti wayi waannuuf. Kanaafi ummanni keenya kan baraan saayis kan biyya alaa jirtanis kan biyya biraa jirtanis hamma danda'ametti rakkoo ummanni keenya keessa jiru ummanni keenya Wallaggatti Gujiitti Shawaa godina 3-4 keessatti qaamonni wal waraanan mootummaarraa eegalee lola dhaabanii saba keenya ummata keenya ollaa keenya hayyootaaf abboota keenya baraaranii dukkana ummata keenyatti as deemu kana akka nurraa dhaaban waamicha nu dhiyeessinuuf akka deeggartan isin gaafachuu dhufne jechuudha. Amma eeganye booda tanin duraa sanitti ni deebi'a. Hamma dandeenyetti biyya nagaatti deebisuudha. Hamma dandeenyetti duuti ummata keenyarraa akka dhaabattu. Hamma dandeenyetti wal waraansi saboota keessatti dhoo'ee ummata wal fichisiisu deemu kun akka dhaabatuuf beekumsa qabnuun beekamtii qabnuun sagalee qabnuun lallabuu waywaachuu fala ilaaluu itti bu'u. Isin immoo uummanni keenya biyya alaa jirtan akka sabaatti wal danda'a tokkummaa keessan cimsaa. Aarree jettanii jallaan tokko keessaa ka'ee ganda biraatti arraba yoo dheeresse. Abaaramaan tokko amantii takka keessaa ka'ee amantii biraa irratti xurii yoo kafaalu taate nama tokko jallaa rabbi abaare tokko haadhaaf abbaan abaaran jecha ganda biraa irratti duuluun amantii biraa irratti duuluun gonkumaa barbaachisaa miti jechuudha. Kana dura dhaabachuu didu qabda. San qofaa miti. Qabsoo sabummaatti kan gaggeessaa ture. Akka sabaatti roorroo hama miidhaan hamaan sirnoota dabranii nurra ga'ee jira ammallee ga'aa jiru. Garuu dhiigii qabnu aarii qabnu madaa qabnu san akka itti ibsannu of eeggannoo guddaa gaafata. Biyyi sun dhoowwe itti sitti hima. Keessattuu wal waraansi saboota hamaan deemaa jira dhufaa jira. Kanaaf hoggaa wal geessanis hoggaa kophaa jirtanis waan saba biraa xureessa waan saba biraa dallansiisa. Waan hariiroo Oromoo fi saboota ollaa jidduu jiru hammeessarraa akka huqqisatan isin kadhachuu barbaada. Nuka qabsoofne gabrummaa jalaa bahuudhaaf roorroo jalaa bahuudhaaf sirna dimokiraasii uumuudhaaf haqa keenya eegsifachuudhaaf eenyummaa keenya guddifachuudhaaf afaan keenya guddifachuudhaaf malee saba biraatiin wal fixuufii miti. Wal waraansa saboota jidduutti godhamuun sabni injifatee bahu abadan hin jiru. Hundi waliin